Sodaattuun yoo waraana deeme maal ta'a dura? Sodaattuun yoo isaan waraana deemanii fi sodaattuun jechuudha. Xoolinnatii irratti yoo hin deemee fi humna qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Sodaachuu hin barbaachisu jechuudha. Du'uuf deema miti. Kanumaaf akka inni du'u utuma inni beeku deemuu qaba jechuudha. Ammaan utuu du'iin yoo nan fayyonni jee fi waraana utuu inni jiruuti yoo inni fiigee fi takkumatti du'aa jechuudha. Kilaashiitiin jechuudha. Rukutame. Seegale? Eenyummaa sajjeessa? Fooyyaane? Ammaan isaan jiruun jennee jechuudha. Seegale? Garuu utuu ta'ee jee wanni musa darbe. Wanni musa ufu. Wanni musa ta'e. Kanaafuu baqachuun hin ta'u waraana deemnaan jechuudha. Deemnaani deeme miti. Achuma taa'uu qaba jechuudha. Amma inni du'utti ajjeesuu. Malee inni kilaashii qabatee takka ishee deemee tokko ajjeesee na fiiga yoo inni jee fi hojjetu. Boombii fa'aa ga'iisuu sarratti immoo kilaashiitiin isa rukkutu. Seegale? Alaafaa deemuufaa ijaa jiruudha. Isarratti immoo jireenya faachuu Addis Ababaa fa'aa deemtaa jechuudha. Seegale? Maaliifaa jira? Waan akkasii bakka utuma namni bakka oddooma hi'aamaa jechuudha. Seegale? Bakka utuma xuruuma ta'uu hin taane jireenyuma yeroo isa xuruu gowwaan isaan barbaadanii jechuudha. Seegale? Maaliif otuma hidhaan fa'aa baay'atee aaranii lolu jechuudha. Utuu isaan arganii jechuudha. Seegale? Achumaatiin iyyuu ijoolleen barattee jechuudha. Waa ijoolleen barattu immoo itumaan guddatti itumaan waashin guddatti immoo gobatee taatee jechuudha. Seegale? Xoolinnatii irratti jechuudha. Tokko tokko immoo biyya alaa deemee barateefaa jechuudha. Gargaaru jechuudha. Helikopteraatiin jechuudha. Isa fa'aa xumuun jechuudha. Uun qabna Oromoon qabdi helikoptera. Helikoptera hin qabnu miti Oromoon. Wayyaaneen nu qabdi? Wayyaaneen baay'ee qabdi. Baay'ee qabdi. Akka isaa akkumatti moore. Akkamiin mohama beektaa? Otoo Oromoon barate baay'ina qaba. Samaa ugaa garuu aanan si gaafachuu barbaade. Bakka xoolinni irratti iyyuu deemuu hin barbaachisu jechuudha. Ammaa jechuudha. Seegale? Bakka maal xuroo hin taane. Amma isaanii namni maaliif ba'a ammaatii yaadutti? Namni shugutii qabate maaliif ba'a? Helikoptera baay'ee qabu taana onummoo hin qabu. Helikoptera irratti lafumarraa jechuudha. Samaa biyyoo jechuudha. Isaanii namuma tokko achumarra taa'eetu namni tokko immoo qabateetu lafa mataa isaanii goofaa. Seegale? Maal nama fayyada? Amma egaa helikopteri ku'an yoo ta'ee fi utuma san ol waama sanii boombii fa'aa ga'iisuu jechuudha lafarratti. Sisan fiigisanii deemtu beektamti? BBC irratti. Helikoptera miti. Akkuma garuu helikoptera caala malee. Jetti. Seegale? Oromoon qabdi isa? Hin qabdu. Hin qabdu. Wayyaaneen hin qabdi? Qabdi. Amma inni utuma hin deemuuti boombii baay'ee ga'iisaa jechuudha. Seegale? Maaliif waraana deemuun hin barbaachisu? Maaliif jettanii namni utuu waraana hin deemiin akkamiin bilisoma daraara? Jechuun koo amma helikoptera fa'aa moonni fa'aan nutti fa'aa jechuudha. Seegale? Amma kuni abachiisedha miti waraanni helikoptera fa'aa utuu hin fa'aanne jechuudha. Waraananii jechuudha. Eessaa fudhanna? Eessaa fudhanna? Isan beeku garuu bareechuu. I don't know waan hin beeku. Isan beeku akkamta kenne fudhatamu. Ati beektaa? Ani garuu kan hin jedhu. Namni waan lamaan bilisoma beektaa? Yookaan qawweetiin bilisomta. Yookaan immoo saba kee barsiisa jechuutiin utuma qawwee illee nu kaasiin qawwee tokko siin bilisomuu dandeessa. Akkamiin jechuun gaarii. Nama wayyaaneen Addis Ababaa jiraatti miti. Mangistii mootummaan ishee jechuudha.
Ammoo mallasuma kana hin jire. Maaliif mallas iyyuu waraana ture. Tigree mana ni miti. Waraanarra ture. Sargiira BBC irratti natti fakkaata. Wayyaanee faa shugguxii faa waan qabate. Amma malaaxaa baasa. Amma fakkeenyaaf Finfinnee keessa jiraatu miti isaan. Utuu namni Finfinnee kun hundumti isaa dacha'e. Akkuma jechuudha dacha'e. Dacha'e jechuun wal sassaabee hundumtu. Utuu gara mana jireenya isaatti deeme. Masaraa mootummaatti jechuudha. Awurooppilaaniitiin fixxee nama kana hundumaa wayyaaneen hin fixxu. Maaliif hin sodaatti? Nama kana hundumaa hin fixxu. Hankeenyis immoo Oromoon akkasuma utuu tokkummaa isaa jabeessee akka matan gargaaree yeroo isaan baqatan immoo mo'amanii utuu oksee wayyaa isaanii fa'aa itti jijjiiree oksee akkas godhe bilisoomnu sitti fakkaata. Bilisoomna miti taankiin nun barbaachisu ishee. Maaliif isheen lafa keenya irratti nu waraanaa jirti jechuudha. Maaliif najeessan jettee yaadda? Namni hundumtuutu dacha'eetti deememu mootummaa biyya alaa sodaatu. Fakkeenyaaf Ameerikaa fa'aa mootummaa Noorwee fa'aa hin jaallatani waan akkasii. Nama uumuu hin jaallatani mitire beektatu jiraattettas. Na hin sodaatu isaaniin. Nama ba'ee kan hundumaa Awurooppilaaniitiin hin jirtu. Akkasumaan immoo Tigreen gargaarsa ishee abdachiiste jechuudha. Warra isaan gargaaran jechuudha. Mootummaan isaanii gargaaru jechuudha. Garuu akkumantu jette utuu Oromoon rakkate utuu irama Oromoon hidhamee utuu Oromoon du'ee utuu biyya alaatti baqachuu didee achuma taa'ee lole hin bilisooma mitire. Hin bilisooma. Asirratti immoo amagaa waan tokkosti warreen biyya alaa jiranii biyya alaa haa ta'anii birriitiin Awurooppilaanii fa'aa utuu isaan bitanii fa'aa jechuudha si galee. Amma Oromoon walgahii fa'aa deemtu miti. Maal hojjetu walgahii irratti fa'aa afaan bilcha dubbachuudha. Waan tokkotti hin gargaartani. Kan gargaarus jira kan hin gargaarres jira. Kan gargaaruutti hin odayyoo. Miti sirba fa'aa geessuudha. Maal namatti gamamagaa sirba waasin asiiti waasin teessanii biyya goodaati immoo namni du'aa jechuudha si galee. Deena fa'aan qabu uffataa jechuudha si galee. Sirbichi kun maal namatti gamamagaa? Jechaan egaa sirbaaf deemnee hunda dhiisnee taa'urra sirbaaf deemteetu mari'attee yoo xinnaatallee si galee. Gammachuu jechuudha. Sammaxoo. Garuu sirba baay'isuun xuruu miti. Amma jechuudha. Walgahiif deemta miti. Walgahiirra turuu jechuudha. Achiin immoo waa'ee kanarratti dubbachuu jechuudha. Malee sirba hin barbaachisu. Sirba baay'ee jechuudha. Gargaaramuu qabaa jechuudha. Dhugaamti kun. Dhugaamadha. Dhugaama keedha. Amma namoonni biyya alaayyuu baay'een isaanii hundi isaanii hin gargaaran. Miti. Ammagaa naagaya ammagaa. Biyya alaa ufan miti. Warri tokko fa'aa jechuudha. Amma biyya alaatti waa isaan ufanii jiraatu miti. Yaadu waa'ee biyyaa. Garuu jireenya waa isaan go'atanii achitti gataniitu asitti jiraatu. Isaan waa'ee xuruudha. Garuu warra tokko hin argine garuu ta'uu danda'a. Quufinaanii jechuudha. Amma Michael Jackson gurraacha ture miti. Birriin qabu ture. Ofiima isaa dubbateera jechuudha ageera. Birriin qabu abbaasaa fi sirba fa'aa akkasuma hojjeta ture jechuudha miti. Hawwaasni gurraacha ture jechuudha miti. Bareedaa ture hawwaas. Garuu amma of geeddare. Maaliif hin quufe? Barriitu as bira ga'e. Funyaan isaa bira. Baay'atee jechuudha. Kiisii isaa guutuu manni isaa hundumtuu birrii qannasuu barbaade jechuudha seera. Taktakta. Amma kuni waan hin taane akka of geeddaruun jechuudha. Ati immoo kanuma jechuudha gargaaruu qabna jaameera. Ati maaliif keessatti ajjeesamanii
warra masuura isaaniin sitti argisiise kanallee warra qabsoo bu'uureesse isaan gootadha warra ati jette sana jechuudha. Isaanillee dhumanii qabsoon dhufte as geessetti amma at least atis anis waa'ee oromummaa beekna jechuudha miti. Mee akkamiin gargaaruu barbaadda gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti waan gootu sitti fakkaata? Gara fuulduraatti akkuma jette waan lama jiraan jechuudha fi makee tokko shugguxii malee waraana malee jechuudha. Mootummaatiin dubbachuu jettanti gargaaruu jechuudha. Muummata waraana malee saba kee kakkaachiste saba kee dammaqsite mootummaa irratti duuluu. Isa jechuudha. Tokko isa lammaffaan immoo waraana irratti yoo haa ta'u garuu fayyaama warra haala biraaniitu isaan qabanii boombii faatu isaan qabanii guute baga fayyaama shugguxiitiin hin fayyadu baga akkuma isaanii almost akkuma isaanii ta'uu qabu jechuudha isaatiin caaluufa sibiila ogaa ku'anii yoo ta'u garuu achii booda immoo mo'amuun hin jiru. Amma waggaa 10tti eegdee waan bitamu bitattee sana booda waraanuu jechuu keedha. Amaaf jechuudha. Amma isaanitti immoo haa eegamu. Maaliif maal fayyada ammagaa? Fayyaama waraanuu jechuudha. Namumatti du'aa jechuudha. Amma nakaan yaadatti aeropilaaniin fa'aa bitamee waa'ee waraanaa jechuudha. Biyya alaatii fa'aa dhufee warra gurguddaa jechuudha sigale inni fa'aa qophaa'ee nama baay'ee qophaa'ee ajjeesamaa jechuudha sigale isaanii yoo ajjeesu miti yoo ajjeesna ajjeesanii aeropilaanii fa'aa jechuudha lafa rukutuu tun ta'in aeropilaanii rukutuu yawwasi lafatti buutu miti explosion taate of ajjeesu jechuudha iddoo isaan bu'anii hin beekamu. Garuu warra aeropilaaniin tokko waa isheen dhuftu isheetu rukutu dafanii jechuudha. Rukutanii booda lafa rukutu. Boombii fa'aa jechuudha. Akkasitti moo dandeenya jechuudha. Warra biyya alaa jiran immoo isaan immoo saatetti maayette qabsooti immoo maayette. Warra biyya alaa jirani akkama biyya alaa jirtan. Maal goote akkamiin qabsoo kana gargaartame? Amma fa gargaaruu fi barachuu qabamaa jechuudha. Baratanii waan guddaa fa'aa bibbitatanii nama warra gurguddaayyuu gargaaranii jechuudha. Almost baqa wal gargaarree jechuudha. Hundumtuu warra biyya alaa waliif galuu qabnaa jechuudha. Amma paaltookii irratti maaluma nama fayyada. Waa'ee oromummaa dubbatu miti. Garuu wallalu. Maatti bartete paaltookii galtafaa? Hin qabu. Ani hin qabu. Garuu ilaaleera durfaa. Seera? Nan qabaa miti garuu ilaaleera. Inuma wal jeequ. Maaluma nama fayyadu kun amma egaa. Wantoota nama fayyadu. Amma utaana ta'ee jechuudha. Nan seena yoo isaan hin iyyuu ta'ee fi yoo isaan wal jeequ inuman ba'a. Seeraan jechuudha. Walitti iyyuun hin jiru jechuudha. Seegalee baqa akkas ta'uufaa hin qabu. Beektamti wal ga'uufaa jechuudha. Respect. Haa jechuudha. Wal ga'anii akkas ta'uufaa jechuudha. Inni tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo gargaaraniitu waraanaatiin mo'amuu danda'a jechuudha. Garuu amma meera miti waraana jechuudha. Waan jalqabu immoo akkuma duriitti taa'ameetu jechuudha. Shugguxii bicha hin fayyadu. Guddachuu qabaa jechuudha. Baay'ee. Amma garuu waan ani sitti maa turetti maaltu sitti dhaga'ame? Ana dhaga'ame wayyaaneen maalin jaa baga baay'een gaaddee jechuudha bakka warra isaan du'anii fi jechuudha. Ati baqa ufaa jechuudha. Sagalee isaatti irratti.
isa faatu baay'ee mataa kutuqee jechuudha bakka sigale isaa jechuudha. Isatti immoo footoo fa'aa waan ilaalu waati natti himte akkasuma namni tokko fa'aa rarraasanii fa'aa waatettu fa'aa akka maammoo Mazammar fa'aa jechuudha. Safa rarraasanii waatettu faayidaan qabu jechuudha. Fayyama rarraasanii garuu xoriinnati yaa rarra'uu qaba. Amma gaatu yaana ta'e ani utaana ta'e hin ajjeessimisi uniyyuu shugguxiitiin dhufu. Otoo wayyaanee taate atis hin ajjeesta mitiire? Otoo wayyaanee taate atis hin ajjeesta. Amma inni waa'ee kanaa ta'e jechuudha. Wayin immoo utaan wayyaanee ta'e maaliif hin ajjeessa? Fa'ii koo malee yoo ta'eef jechuudha. Amma bakka warra cikkaanii warra isaan taane yaa jechuudha si galee. Du'uu barbaadu jireenya fa'aa warra isaan qabneetu itti deemaa jechuudha si galee. Birrii baay'ee fa'aa qabdaa kaateetu jechuudha. Yoo cikkaannoo ta'a jechuudha. Amma yoo ani Tigree waan ta'eyyuu himma isaanii ta'anii hin ajjeesu. Amma Oromoota jeen sun ta'in garuu hin ajjeesu. Eenyutu jalqabe? Yoo Oromootatu Tigree ta'e ajjeesite utaan Tigree ta'e nan ajjeesan iyyuu. Yoo isaan jalqabaniif jechuudha. Garuu yoo uni jalqabne asatuma yoo ani ajjeeseef hin ajjeesu. Akkasuma ta'e jechuudha. Si galee? Amma fayyaama nama ajjeesuuni turuu miti. Eenyu faayattee akka isaanii waati kutaa sagala waati litti fa'a. Warri du'an immoo? Jaalmil keessaa gadaa. Jaalmil keessaa gadaa. Jaal Araarsaa Sabaa lamaan isaanii du'e. Isatuma shugguxiitiin miti? Waraanuma keessatti du'an. Araarsaan Sanni hi'amee fa'aa. Hidhamee rashaname. Amma isa fa'aa fayyaa ajjeesan jechuudha. Garuu inni immoo gaa beektaa. Utaan ta'eyyuu ajjeesa. Ani Oromoo miti. Wayyaanee na ajjeesa. Isaan ajjeesu isaan jalqabe sarratti immoo. Si galee uniyyuu na ajjeesna. Waan goonu beektaa. Isaan hin fannisu miti. Utaan ta'e kaa'eeni iddoo tokko okseeni jechuudha. Shugguxiitiin fa'aa waraanan jechuudha. Tokko fa'aa irraatti tufu cufa isaanii jechuudha. Ijoolleen fa'aa fuute agaa mataa isaaniitti darbatu achii booda immoo kilaashiitiin goo jechuudha. Kuni baga. Eenyutu jalqabe? Isaan. Uniyyuu aarii qabnaa jechuudha. Isaan fayyaama jalqabanii kaamaa jechuudha. So ammatti jeneraalii akka jechaa jirtutti amma awuroopilaanii bitannutti callisnee taa'uu qabna ana jetta waggaa kudhaniif. Waggaa kudhaniif jechuudha. Waggaa kudhanitu hin ta'in amma nu faannutti jechuudha. Si galee? Malee amma gaa warra biyya jiraatan jechuudha. Fayyaama loluuni shugguxiitiin faayida qaba. Amma gaa isaan awuroopilaaniitiin deemanii numa rukkutu jechuudha. Namni maaliif akka rukkuta? Amma gaa akkas taanaan jechuudha. Si galee? Waggaa kudhanitu hin ta'in amma inni faannutti jechuudha. Yoo fudhachuu dadhabne fakkeenyaaf amma waggaa kudhaniitti yoo awuroopilaanii bitachuu dadhabne bitamnee maafuu qabna? Jechuun maaliif hin dandeenyu? Nama miti uniyyuu akkuma isaan danda'anii jechuudha. Akkuma warra Tigreen fa'aa akkuma isaan danda'anii uniyyuu danda'uu qabna jechuudha. Sirrii miti? Sirriidha. Sirriidha dura argu. Achii booda mo'anii kanuma. Abbaan kee waa'ee kanaa sitti ni garuu baay'ee. Sitti ma abbaan kee? Sitti meera. Sonatti meera.
jechuun koo Muusaa fayyama dhaabatanii eeguutu hin ta'in jechuudha. Utuu isaan ajjeesamanii eeguutu hin ta'in yoo isaan hin ajjeesamne bakka yoo xoonutiin hin jiru ta'eef jechuudha. Inni dhaabachiisu sii gale. Achii booda immoo argoonni foonneet immoo itti jalqabnaa jechuudha. Sii gale. Isaan iyyuu hin ka'u miti inni itti daballaa jechuudha. Itti daballeetu malee fayyama paaltookii irra taa'uwani anaan jibu paaltookii man jibba jaallo Kadirin ta'a yeroo baay'ee. ai dur ture amma garuu isin jaallatama baay'een jaallatu xinnoo ishee malee Maal jettama warra amma yoonaa qabsoo irratti du'an warra amma yoonaa qabsoo irratti wareegaman maal jettame waa isaanii. baay'een gadda garuu maal akkaan jiru iyyuu hin beeku. Amma egaa aeropilaanii boombii fa'aa jechuudha qopheeffannee jechuudha si gale nyaata fa'aa hakiimota fa'aa qopheeffannuu qabna jechuudha. Odoo hospitaalli tokko kaawwanneetu warra fa'aa rukutanii fa'aa yoo hin dandeenyeef jechuudha si gale gargaara jechuudha. Inni immoo yoo hin ta'uu dide immoo maal goona hin du'aa jechuudha miti garuu yaaluu qabna. Karaa irratti yoo hin du'eef immoo du'ee jaamaa jechuudha.